ما نموز بارسما ساعتان أراي يتفار لهم يتفار ما دراني دي واسبت كجاب داني معروفين أنا زاو سبورت بيتنا نقول انتاو لا ونينو يايوالو انتاو لا ونينو يايو Gubachuu gabayaa markaattotti warra gammadaa jiru fa'aa jira giseen arku. Ibidda gammadanii ibiddi nama gammachiisa. Qabeenyi barbadaa'uun nama gammachiisa. Qabeenyi manca'uun nama gammachiisa. Qabeenyi kun ka abbaa qabeenyaa ka dhuunfaatis ta'u ka waldaa akkaataa itti dhufe qofa laalu. Akkaataa itti dhufe laffaatii meeqaa fi dadhabbii waggaa meeqaa qorraa fi aduu meeqa dandhamanii kana hunda keessa tarkaanfatanii waggaa meeqaa itti fudhatee akkasiin laffa'anii fidanii jechuudha. Bakka takka itti gisee shishim ta'ee harkaa gubate if godhanii olaalan hangam takka nama gaddisiisa. Kun nama gaddisiisa malee nama gammachiisa. Maalturraa nama gammachiisame? Kanaaf dhugatti waa'een ilma namaa kun garii nama dhiba inaaffaaf immoo jibbaaf immoo maalii qabeenyi abbaa fedheetu ta'u qabeenyi manca'uun hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa nama gammachiisu. Kanaaf humni dhaamsaa balaa ibiddaa kan biyya teenya sirriitti qorannaa godhee jala bu'ee ibidda kana maaltu akkana gaba qabsiisaa qoratee ifa baasuudha qaba. Itoophiyaa keessatti magaalota adda addaa keessatti iddoo gabayaa irratti jechuudha yeroo hunda jechuudha gabayaa irratti ibiddi ni qabata. Kanaaf qorannoo godhuun baay'ee barbaachisaadha. Muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad Raashiyaa galanii jiran marii mootummoota biyyoota hedduu godhame irratti hirmaachuudhaaf yeroo Raashiyaa galanitti mootummaan Raashiyaa simannaa ho'aa godheefii jira. Akkasuma mootummaan Masrii Abdul Fattah Siisiin Raashiyaa seenee jira. Marii kanarratti inni duraanuu Abiyyi kasasuudhaan beekama bakka hundatti wayii jechuudha. Abiyyi kasasaa bishaanii kanaan wal qabate jechuudha. Numa dubbata garuu achirrattis kan dhiisu natti hin fakkaanne marii mootummoota biyyoota hedduudhaaf kan godhamte ibsachirraa beemmoo akkuma jechuudha beeni isin biraan geenya. Kanatti aansuudhaan lolli raayyaa ittisa biyyaa xiyyeeffannoo jidduu deemaa jiru jabaatee itti fufaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa gaachana biyyaati akkasuma waardiyaa biyyaati. Biyya nagaya buusaa nagaya kabachiisaa dhennaan biyya teessan. Akkasuma Dr. Abiyyiin ammoo bara 2029 jechuudha taphni kubbaa addunyaa akka achi taphatamu yaalii hedduu godhaa jira. Rabbi haa milkeessuuf jennaan dhugumatti jechuudha nama biyya teenya tana guddisuudhaaf fedha guddaa qabu Dr. Abiyyiidha. Mootummaa dhugaa Itoophiyaan amma harkattee jechuudha. Kanaaf jabeeffachuudha qabna mootummaa keenya jabaadhu jennaan itti ni milkooytaati. Kanatti aansuudhaan mootummaan Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud Khaleessa Jabuutii seenee daawwannaadhaaf achitti jechuudha. Mootummaan Jabuutii Ismaa'il Umar Gellee maal jeenni beektanii dhugaa itti jechuudha mootummaa Somaaliyaatti. Nageenya Somaaliyaaf Masrii caalaa Itoophiyaatu si dhiyaata. Akkasuma nageenyicha Somaaliyaatiif Itoophiyaatu murteessituudha jee jechuudha dhugaatti hime jechuudha. Haasoo jechuudha lamaan sadeen kana keessatti waa hedduu ibseef jira jechuudha yoo jechuudha sirriitti hawwatoo Hassan Sheikh Mahmud. Kanaaf mootummaa Jabuutiin baay'ee galatoomi jennaan ati hayachuu fagoo jirtu dhugaa Itoophiyaa agartee dhugaa jirtu itti himteeti galatoomi jennaan. Kanatti aansuudhaan oduu biyya keessaa qabanne kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Gareen Hizbullaa rookeettiiwwan hedduu jechuudha karaa Israa'elitti erguudhaan magaalota Israa'el gaa jechuudha eessaatuma jirti. Akkana laal Hizbullaa jechuun dhugumatti jechuudha gootota jechuudha jajjaboo ciccimoodha. Jabaadha jennaan silaa jechuudha Israa'el beektee miidhama isii tokko hin gabaaftu beektee gubaa magaalaa qofa ni gabaafti nama dhumeef kana gabaaftu. Kanatti aansuudhaan lammiileen jechuudha Falastiin hanga ammatti jechuudha warri dhuman nama 42 fi 700 jechuudhaan biizbiiziin jechuudha hundi jechuudha gabaastee jirti maxxansaa jirti. Kanaaf daa'immanis gaadiliin qabanii rabbi rahmataa godhuuf jannata naa qananiisu warreen jechuudha wareegamee siree shahiidummaa keessatti rabbi haa galmeessu jannatul firdoos keessatti rabbi walitti haa qabu jennaan warraaf immoo rabbiin nassaree biyya isaanii bilisa baasee injifannoo naa galchuu jennaa oduu har'aa qabanne kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii sheer godhaa facaasaa waliin gahaa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.